هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا MDH حرما يا وكاو مجلس دار الحديث لشيخ عبد اللطيف متان خنافوجا أكما بي كمو مجلسا شيخ آدم أحمد يوكاو شيخ آدم بالا يوكا مجلسا إمام الشافعي كيس ترجمنا خنافو ورا ويرتو مجلسا خنات هرّا كيسوما تكو كبدة أس فولدورا إجتى سنتي لهذه تنجرا خنافو مي مقاساتيس إسمار رابريتي gara gaafii kootii deemaa jalqabarratti baga nuuf fayyamtanii asitti nuuf argamtanii daawwattoota keenya fuulduratti nuuf argamtanii kanaafuu mee maqaa keessan irraa kaanee gara gaafii teenyaa deemna. قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جتشون بربادة دعوتوني channel agartee kana daawwatan channel jechaadha majlis Sheikh Abdul Latif Matan rahimahullah ta'ala umrahu warri channel agartee kana hordoftan dura waa hunda dura jechaadha nagenya dursawan teef jecha hordoftoonni channel kana maatiin channel kana hundi keessan salaamtaan keessan kabiyya keessa kabiyyala bakka jirtanitti salaamtaan oowwituun ka onni raakaat isin hageetu isinin jedha maqaan kiyya Usman nanjaani Usman Shawsen Haji Abdallah Njama kanin daladhe Baalee Bahaati kanin jechuudha itti guddadhe kanin itti baradhe biyya Oromiyaa Bahaati kanin daladhe kan guddadheeftu jechaadha kan itti daladhe Baalee yoo ta'e malee kanin guddadheef kanin itti barataa jiru kana barsiisaa jiran kanatti lafaan Harargee Bahaati jechuudha. Harargee Bahaana Haramaya keessatti argamte baallaa keessan jirra. Hayyee baay'ee nuuf galatooma meegaa majlisa Imaamu Shaafii keessatti isin hedduu shoora olaanaa taphachaa amiraa fi hooggantoota majlisaatti keessaa isin warra adda dureedha jechuudhaan odeeffadde. Kanaaf mee majlisaan akkamiin geggeessaa jirtan? adda duree sani numa ja'anillee isaanummaan haa jedhani garuu namni numa ja'abeeta wayita ibidda dhaban daaratti deebi'an waan jedhu tokko ni jira maanguddoon akki jette gaafa ibidda dhabani daaratti deebi'anii ja'an daara masan bubeessita jechuudha tana malee warri jechaadha majlisa kana hoogganaa jiru khabiraatis ni jira kamareefu jedhe sani akkuma jechuu beekamu majlisni gartee nuti jirru majlisa fiqhiiti jechuudha yeroo alhamdulillah yeroo gartee fiqiin biyyarraa baduudhaaf accerra يرو فقهاء دقات يرو سنكيسة فقيه فقيه حجتشو علامة الفقيه شيخ آدم بن أحمد بن ديما جلو والله علامة لا والله ما يعني إن قلت له علامة يون علامة إسان جده ما عبته إسان تكيسنه إسان أي بسنه والله شيء يكون علامة يستحق هذا الاسم أن يكون علامة فقيحا علامة فقيحته حق قدرته شيء نخنجتشود شيء نكنا الحمد لله يرو قبتي قبابدو كيستي سببان قبتي كورونا زمانا يجودا قضية عالمية مرض عالمي يرو قبتي إبن جتشودا بيهوندا غرغيريسه بيهوندا شرور كيسسان كيستي فرصات إكوتا كربينو هيره فرصة سني شيكان جتشودا بكا إسين جرتو شيكان باديا خغرتي نمني ننتوينه خغرتي إراقراو نندورجينه شيكان أكاسي راين baranna jenne barbaannu yeroo akkasitti barbaannu sheeka kana argine dhugaan seene hiriyaa sheekh Adam Ballaati sheeyni kun ilmi beeka jechu kana in dhugoomsine no lamnu saddiqo min qabl takka dhugoomsine been yeroo dhufne sheeka keenna garru fawajadnaahu aaliman bahran wallahi akkuma nuun jedhame sani aalima bahra guddaa ta'uu garreeti jalabune alhamdulillah yeroo san irraa gattee qabne waggaa sadaffaaf fixuuf deemna majlisni kuni majlisa fiqihiin itti baratamuudhaaf shuruuni gattee fiqiidha mutalawwalaanni gattee fiqiidha itti baratamu haqa godhate ammallee itti baratamaa jiru daawwattoonni keenna kabiyya gattee biraa jirus dhuftanii jechaadha majlisa fiqii kanarraa akka barattan fiqii tana akka dhaammattan aalima kana akka nu wajjin kunuunsitan akka nu wajjin ol qabdaniin jechuun isin gaafadha jechuudha kana amma wanni majlisni ammoo akkaataan itti majlisa kanatti nu deemaa jirru majlisa seera majlisa alhamdulillah maam majlisni hundi barbaadu guutaa fi jirra amiiras gattee ni qaba koree gattee qaba akkuma san jechaadha jireenya gattee sheekaatiifis waan hunda mijjeessee fi jira jechuudha barattootaafis
barsiisaatis gattee mijjeessee jira haala qubsuma isaaniitis barattootas mijjeessee fi gattee jira jecha fuuldurattis waa hedduu majlisa kanaaf karoorsinee jirra yoo as dhuftanii majlisa imaamu shaafi'ii irraa barattan waraqaa shahaadaa argattan shahaadaadhaan asiin baatan jechuun barbaada. Ayyee baay'ee galatooma maashaallah jazakumullahu khairan. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenya gaa akkuma laalaa jirtan kana gaa sheeyni waa hedduudha nu yaadachiisaa jiran Sheekh Usmaani. Kanaafuu gaamee isin dhaamsi hawaasaa fi barattootaafis walitti qabdanii dhaamsi isin hawaasa islaamaa kana guutumaafuu qabdan maali? Akkuma jenne warri gattee chaanaalii gattee kana daawwatan warri jechuudha biyya alaa jirtanis ka biyya gattee keessa jirtanis ka biyya kanaatis ka biyya gattee birootis wanni gattee nu jabeessuu qabnu beekumsa jabeessuu qabna. Beekamtii barbaaduun duratti beekumsi dursa waan ta'eef jecha yoo gartee beekamtii gattee beekumsaan malee ka barbaaddu taate inna dhuhura yaqsimu dhuhura jaan beekamtii odoo beekumsaan qabne yoo barbaadde duydas cabsitii jaan jechuudha. Kanaaf beekumsi qabla kulli sheeyitti akkuma sheeyni kenna asin dura haasee fikirraa jammarama fiqiin furuuda si barsiifti akkaataa rabbiitti gabbaran si barsiifti akkaataa gattee rabbiitiin jechuudha gattee salaatan si barsiifti. Kanaaf beekumsa furuu'a gattee hunda hadiisa durallee odoo nahwiin durallee jedhee silaa hin fokkisu fiqii baradhaa barattoota bakka biraa jiran ka majlisa biraa jiran hunda kennaafuu wanni nan dhaamu fiqii haa barannu. Fiqiin qallattee jirti xiqqaataa jirti biyyarraa dhabamaa jirti fiqii tana mudhii hidhannee biyyatti fiqii haa galchinuun jechuun barbaadecha. Barattoonni ammoo jiran ka qabbana keessa lafa'aa biyya tana keessa jiran ka rakkoon biyya tanaa jechuudha rakkoota biyya tanaa obsanii waa hedduu keessa jechuudha dabran jechuudha. Waa hedduu keessa dabran irra jirtanii jabaadha bakkaan gayaa ilmi sheekaa takka jennee barana jammarre jechuudha. Sheekaa fuqahaa sheekarraa eebbifame jennee isin irraa lakkaawwanna waan taateef warra fuulduratti gattee eebbifamu fuqahaa tokkoffaa jennee darajaa tokkoffatti waan lakkoofnu jecha jabaadha karatti irraan citinaan je'an jechuudha warra barattoota biyya tanaatiin. Warra barattoota biyya biraa jiru ka nahwii baratee jiru ka fannoota adda addaa baratee jiruun koottu fiqii itti daadhuun jaan ammoo warra gattee hadiisa gattee barataa jiruun hadiisaa fi fiqii wajjin oofannaa koottuun jaan biyya tanattiin affeeruu barbaada jecha biyya baallaa tanatti baalaa fi baalee fi baallallee wal fakkaatuuf jecha biyya baallaa tanattiin wanni akkaan affeeruu barbaadu fiqittu as jira fiqii jechuun madda ilmiiti koottaa warri hadiisalleen hadiisa itti deebina fiqiin nu harkaa baduu deema koottaa nu gargaara sheeka nu kana wajjin saammadhaan jaan warra jechaadha muslimtoota bakka biraa jiran ka naannoo kanaa haa ta'u muslimtoota bakka biraati wanni ammoo an dha'amu akka an jedhuuni sheeyni kun sheeka keessan laasiyyamaa khusuusiyatan warra biyya tanaa dhalattoota biyya tanaa warra jecha biyya tana jiru keessattuu warra haramaaya warra aanaa haramaaya keessaafuu warra baallaati. Wanni an jedhuun barbaadu warri sagalee tiyya tana dhageettan sheeyni kun keessan kunuunfadhaa jabeeffadhaa bira dhaabbadhaa sheeka ahlus sunnaa wal jamaa sheeka aqiidaan isaa khaalisa لا شوب فيها والله ما كاتك كان قبنه شيك عقيدان إسا ورقته توحيداتي كنون فدا الراجع بفداتي شيء كيسان قدان قبدن أكا أنا قتيجا جتورا حراماتي أدب شيء عبد اللطيف التانسة شيء جرافيك إيتين قبل وري قتيجا بيتنا أنا حرامايا جتورا وري أردا قتيجا إفا أوروميا جندا بالا شيء آدم بالا قبدنين سنينجرا أدو شيء آدم قال بالا قبدن ركوني متنا يا طلاق أقففان دفنان جان قرتي ورنا نو كناتين جتورا حواسا بك بيا براغة تجرون أمو كوتا شيني أحكام هند بيكا فتوى إرافورات تانجان فتوى واحد دجرا فتوى دي أجرا فتوى جرا هجرا فتوى طلاق أجرا كنكاح أجرا فتوى كوتا شيء آدم الرتين سنا فيرا جرا شيء آدم الرا كوتا فتوى فرات تانين جان ورا بك براتين أيها هدو نفقلتوما كبجمتوت داوتوت MDH غاشين هدو ما شاء الله هدو نبشرن ساجرا وهدو دال نبشرن ساجراني خنافو شيخ نجاسة نفرجمته هدو دام سبريدا قلبي ما هو كنا خنا نقولوا داف مقعد داوتوت كنياتين هدو إسنجلتهم فنا هي إن شاء الله خناف غا كبجمتوت داوتوت كنيا خن أرجما جروجا بالله كيس ترجما جرا وجيس كاميرا مسؤول الشيخ عبد اللطيف متاني في
منشدة كينيا قالي كبجما في جالتما توجي عبد الجبارين أسيتنا دفو كينيا فقا مقا دعوتوتا كينياتين مقا يجو علماء كينياتين هدو يسورنو دعوتو اللي إسنغلتو فنا حمة براتي والتي ديبينوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.